baadde osoo harkallee qabadhee olii gadi hin deeme hin barbaada. Osoo karameellaallee bitee fi natti dhaga'ama. Siifu akkam ta'ee jiraadha. Siin galchu ati nan galchuan. Mi'a ilmoo beeyta jaalala bultii beeyta guddaa hiikeeti yoom takkaa nu ifaajji maal nu gooti yoom waa ati nu gootee beet ayyee akkana ta'e maarree anillee ammootu jireenya mataa kiyyaa jiraadha waan ati naan jettu san jireenya ati naan jettu san keessa hin jiru yoo ka fuudhullee taate yoo ka zinaallee dalagu taate ani nama sodaadhee yookaan ammootu rabbii kiyya kan sodaanne rabbiin dhoysee nama wanni dhoysuuf hin jiru yoo fuudhallee sin dhoysu hawaasnillee hin dhokattu dubbiin hin godhaa yoo ka godhu taate ammootu waan kana sin nagoosisaa jira situ itti na dhiibaa jira narraa taa'ii jedhaan jennaanin lakkii mirga keetii waan barbaadde godhu fuudhi yoo barbaadde haraama yoo taate kaleessallee itti jirtaa har'allee itti jirtaa lakkii keessaa naan jette ayyee eega akkana taate namni kun ka har'aa sirratti akkana godhatu kun mana keessatti akkam waliin godhata akkami waliin haasaa namnillee hawaasnillee hin beeka siigalee namu hagaafaa walirra jabaatu qaba an haadha ilmaan xiyyaati badaallee dubbachuu hin barbaadu achi booda waa'ee ispoonsaraa warra ispoonsaraa kana walit dhufne haasoo eegal warri ispoonsaraa maallaqa ispoonsaraa gaafadhe maallaqa ispoonsaraa gaafadhee jennaan hin dhuftee na gaafatte een gaafatte bakka ammaa sana kispeleeter kaa isiin akka feete mirga keeti jennaan aartee fuute irra utaalte hin fuune waytisanitti Eshi. Hin fuune jedhaan jireenya indi keessaa bahee warri ispoonsaraa waan kana ani gaafadhee isitti himee jennaan isin dhuftee na gaafattee isin na gaafattee jennaan gaafadhee jira maaliif akka irraa qabu nin bahaaju wallahi billahi soba ani fuudhillee hin jenne na hiikillee hin jenne jala dubbadhee doktor durraa dordaaga Oi, Sifu, boy. Oi, Sifu dia, boy. Eshi. Carran ka isa duante. Miutra mangorina ora moditara. Ora moditara miutra mangorina anu yu tabain ka dalduro ko wangi. Eshi. Carraa isii irratti illee dubbanne carraa kiyyarratti illee akkan dubbanne. Bakka sanitti dubbiin namachi dubbiin amaju ka amaaniiti sirreessa amma bakka sanitti dubbiin isii qofaa miti nu hunda quuxee anayyuu na quuxee ba. Isii walloltanii jireenya kiyya keessaa bayi zinaa dalaydee feetu fuute akka feete ta'isiin jennaan fuute moo fuuni sun piraankidha tan baruufi amma ummata araarsullee akkasitti nuti tola. Fuune anamma walumaa galatti. Reefuudhe hin jenne. Aboo waa'ee jaartii xiyyaa fuudhee fi hin fuune sa'a saditti hin fuune sin jedhe asli dubbii garana garas marquun hin barbaachisu nu mara kenna. Nolaanu araarsullee akkasitti nu tolaree waan garirra dhaabannaa bara. Bahee jira. Haasaa dhugaa wanni carratti godhee osoo inni fuudhee jedhu piraankiin isin jettanumaa inni. Illoli siif altochaatu ma jira ambareedu ma jira bar dhugaa nama awwaaluu jirtanii bar caarraa nama awwaalee ciisaa jira bar Aini na heeyyamte haraaman dalagin maal jette narratti fudhee heebuun nagar akkuma jalqabaa san dhugamaa hin dubbanne. Haasoo watatee ijoollee kanallee hin goonu. Haasoo watatee kanallee hin goonu namni yoo ka wal dhaga'u taate. Nuna waamti kaamana damma gara dhumaatitti ofi dubbii ishee. Uummanni cinqamee na dhaga'e asli. Cinqamini warri baasaan kokkeen lubbuu keessaan baatu dhageeffataa jiranii. Wayita kaanuu dhageeffatanii waan biraayyuu dhageeffatanii rakkoon qabu yoo dhageeffachuullee baata dhaboo mirga isaaniiti. Hayti jirtu ammootu dubbatamuu qabu. Adi waa'ee ispoonsaraa isiin dhuftee na gaafattee jennaan waan jirtu walitti haasofnee isiin illee itti dubbattee anillee itti dubbadhee hin dhaabaa nuun jettee atillee natti dubbattee hin dhaabne. Siraa isabaatiin dhayitee na himatte. Siraa isabaa na gaafate abboo naan jedhe yoo isiin illee si balleessitee aariirlee irraa qabaatte. Sigalee namni kun lubbuun jira. Nama na jaalatu hedduu jira. Atillee kabajaa naa qabda. Mubaarakillee abbaan ujuullee namoonni hedduun sigalee namoota kanatti illee na himachuu dandeetti. Makiinaa gurgurachuuf deemaa jetti. Dhayitee dhufee na gaafate. Abboo makiinaa gurguruu barbaadaa jirta akkana naan jette jaartiin dandee birree ispoonsaraallee gaafatte naan jette wanni kun dhugaadha. Abboo Siraaj birrii ispoonsaraa gaafachuun akka jirutti haqa jirtu. Naftu siimatee miti dubbachuudha. Demaaree dhugaadha. Sirkii kaasuu sun dhugaa sirran kenne. Bakka birrii qoodamuuf ispoonsaraa
anattu himatte mucaan birriin bira jirtuu naa dawwale abbaa ujuutilee natti banii wanda kanaan ta'uu jedhaa kijibaa jiraa fi kijibaan jiruu barati dubbii teenna hin beeyta imana dhageeffadhume sigaleemi dara irra kaa'aa jiraaf dara irra kaa'an jiru anaa fi rabbii fi namni beeytan hin beeytan sigaleemiti hin gaafan waa'ee makiinaan baate makiinaa ammootuyyu isitu gaafanidhaa gale makiinaan sun hidhamte isitu hidhaa baase waliin taatanii baastanii dhimma makiinaan sun ba'uu irratti anaaf si wal mari'annee si galee makiinaa xiyyanaa baasi asli yeroo miti akkana naan jettee abbaa hujuu sitti ergee abbaan hujuu abboo akkana siin jedhee gargaarsa waan saniillee si gaafataa ture. Akera gaafa guyyaan geette ammootuyyu ati isiidhaallee godhe anaallee godhe abbama gooteefi godhe ilmaan tanaaf goote ba'e makiinaan sun si galee achi booda dhimma makiinaa takka abbaan hujuunee atilleen namoonni makiinaa hin gurgurta saayibban isaati jechaa turte as keessa jirtan isin marti keessaniyyuu fagoon jirtan takkaa makiinaan haa gurguramu isiniin jedheellee hin beeku isinillee makiinaa kanallee gurguruufillee yaaltanii hin beeytan. Siraaj na gaafannaaniin abboo ani waan makiinaa hin dubbanne makiinaan tun ilmaan tiyya toorti ilmaan tiyya fayyaddi wanni siifuun na gaafatte waan makiinaa irraa maqaa kiyyatti jijjiirii na gaafatte maqaa maa na gaafatta kaleessallee mana hidhaa keessa taa'ee ati barreeffamaan maqaa naa jijjiiri naan jetta sila ati an rakkoo keessa wayta seene maal barbaaddaa maallaqa barbaadde moo qabeenya kana barbaadde moo dhugaa barbaaddeet wanni makiinaan kun ka ilmaaniiti irraa nyaataa jirta irraa fayyadamaa jirta ilmaan ittiin haa fayyaddu ta ilmaan xiyyaati yoo an du'ellee yoo an jiraadhellee qabeenyan qabaadhu daseen xiyyayyuu ta ilmaan xiyyaati nan gaafatti maqaa jijjiiraa waan maqaa jijjiiraa keessa hin jiru jala muree itti himee jechuun si galee san booda anaa fi siifuu walitti deebinee jireenya keenya hin haasofnee wal dhabnee Siraaj wali isin fidanuun jedhee walitti nu fiduu fi isii gaafannaan isiin hayyamamtuun taane nu dhiisee hin dhiisee nanillee dhimma makiinaa baatii afurii hardhaa siifuu fi ani sagalee anaa fi xiyyaa fi ta'isii wal dhaga'uun baatii afur geen wal quban qabnu dhimma makiinaa achii asan ittiin kaas nattiin kaas jireenya kiyya keessaa bayyee waliin jenne waliin baane si galee anillee dhaqaan jiru ganamaa galgala ammootuyyuu ilmoo namaa arga jireenya jiraadha. Kaleeta bultii tiyya keessa ture har'a ammootu barandaa saaloonii haadha abbaa xiyyaatitti wayita ol deebi'ee qixxaa eeggadhu si galee anallee natti dhaga'ama jireenya mataa kiyyaa na barbaachise si galee hiriyyaan kiyya ilmoo na biratti wayita ol fuudhaan illee ilmoo yaada akkuma jarri jireenya jiraatu san anillee ammootuyyuu osoo jaartii qabaadhe osoo ilmoo biyyaa qabaadhe ilmaan tiyya kanatti ilmoo qabu sanitti hammadhee ilmaan kiyya isaatti oobsa isaa waliin akka jiruutitti yaada jedhee waan tokko murtee kiyya murteeffachuu irra ga'e sababa kana si galee waan achirraa hafe an mana qabaadhee manni isiin amma jettu namni mana hin qabne akkamitti niitii fuudha akkamitti akkas ta'a jette mana haadha abbaa kenkeetii hoxeellee si ijaaree itti fuudha borganamallee ammootuyyuu sheen illee jira shee Abdusalaam nama dhaloota abbaa kiyyaa irraa hiriyyaa abbaa kiyyaati ganda takka balbala takka nuti gaafachuu dandeettan haadha abbaa tiyyallee namni beeku isa si galee natti ergitaniillee viidiyoo waraabaa ifaan silaa jiraate gibbii keessa jiru haadha tiyyallee isin agarsiisuu danda'a mana keessa jirullee isin agarsiisuu danda'a si galee mana ijaaradhallee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu si galee ani haati na deetti si galeemi obboleeyyan tiyya tokko ka dhiyoo tana amriin irraa ta'e kanarra xiqqaa suudii jira ka qutisuu nuti wanni jenne karaa yamanii jira nam takka haadha tiyya bira hin jiru anatu bira jira dhiiraa dhalattillee namni qaban hin jiru sababa kanaaf waan ta'e mana haadha abbaa kiyyaa keessa jiraadhaan wanni ani mana Oromoon bitte yookaan ammootu maqaa isiitiin guurame si galee maqaa dhiiga ilmaan teennaatiin guurame nyaadhe yookaan ammoo keessa jiraataa jiraadhu yoo jiraadhe rirmee natti taateen haa gubdu addunyaa akiraa ibidda jahannam addunyatti narratti anaytu hiriyyaa tiyyaa gad na haa deebiftu maraadhee karaa keessa haa deeman dhara takka isirra kaa'an jiru gaafii qaxxaamuraa naasosiisaa jiru amaan gaafii qaxxaamuraa takka qofa bakka kanatti isiin birri ani nagarree jetti atin agarree jetti birriin ummanni isinii guuree sadaqeree katinari keessiin argin birriin taminni ta'u ummanni nu guuree ani hin argin asli isin hin argin ani hin argin okay walaati Wala luku. yeroo awwalaa waliin guurree mi asli birrii natti fiddee dhufte makiinaan bitanne moo makiinaan hin bitanne makiinan bin
birriin haadhatii irra garte birrii meeqa? Birrii miliyoona takka. Birrii Itoophiyaa. So kanaafuu amma birriin gaafa duraa makiina irra jira miliyoonni takkaatu noo eessa jira? Kaadha keessa irra caatetti irra gala. Koi. Miliyoona takka. Birrii sana achi as deebisnee nyaataan turre nuti doolaarri 4,000 Itoophiyaa irraa dhufe moo hin dhufne yoo qabrii ofii ka adda itti galtu san laalti. Birrii doolaara 4,000 haati teenne nu ergite moo hin ergine isiin firiijii achi keessaa haadhatiyyaan bitadhu jetteen himu hin jenneeni siigaleemi. Rabbilleen arga siigalee haqa kana bar yoo anaa fi isiin kadabsinullee taate dhugaan dhugaadha siigalee. Rabbitu arga malee waan anaasa waan ataasu firiijii bitadhu jedhe yeroo sanii miti dheengedda gaafa mubaarak musammaati waliin guuruudha. Ganzamni kaan si gaafadhe yeroo an handhuura dhukkubsadhu sanan si gaafachuu jira yeroo reefu dhukkubsadhu. Walumaa galatti asli dhimmi gabaafate fixachuu kaate fixachuullee geeffadhu bakka gaafa mubaarakiifaa waliin guuraa turanillee haadhatii irratti maallaqni galellee hin jiru sigalemi achi dura gargaarsaati godhaa turte gargaarsa san irrattillee haati tiyya nama guddaadhallee nama akkanatti sharafni isii xiqqaattee asirratti haasa'amtullee miti sigalee nama haqa namaallee barbaaduu miti ta'ofiyyuu nyaattee hin kuufne sigalee miti haati tiyya nama kabajamtuudhallee. Gabaabsi haati gabaabsi qaamaani gabaabsi. Dhagee asli sigalee haadha namaa ka sharafa buusanii miti isiin illee haadha namni illee wanni isii waliin dhaabatee amaan nama akkanaati jedhu guyyaa takka ol bahee ani guyyaa takka waan ilmaan tiyyaallee hin haasa'u jedhee eegarraa bahee ture ani mubaarakin beekaa hin kakadhee gaafa gargaarsaa saniyyuu hin mul'adhu jedhee miidiyoo irratti iyyuu bahuu dide waa'ee gargaarsaa san irrattuu viidiyoo makanayyuu nu waliin hin dalagu jedheeni isayyuu dide siigaleemi takka hamilee isaaniitiif illee waan badduullee dubbachuun barbaadu ani isaanillee arrabsuun barbaadu ilmaan tun ilmaan ol deemtu sigalee ilmaan tun ilmaan boru viidiyoo haadhaaf abbaa teennaa jettee mataa gadi qabattee sigalee hiriyyaan isiin arrabsitu nama keessaan deemuu itti saalfattu ta'uu hin qabu. Anaa fi isiin illee ammotuyyuu silaa nama gaarii taate silaa nama beekaa taate sigalee namoota kaleessan waliin ifaajan mubaarak asli kottu hiriyyaa qabaan siraa isaba jettee keessaanuu osoo an dhugaan iimeela akka isiin jettu kanaan dhorgadde osoo ani waan biraa ka dhorgadhu taate osoo ani ka isiyyuu yakku taate isinitti kan himatin miidiyaa irratti gabbaateeyyuu himattee fiidee dhuftee akkana godhachuun kuniyyuu ifaa barkun. Filisan yookaan mana gabaabsi galatooma hundi keessanuu bifa tasgabbiitiin yaada keessan ibsachuu keessanii fi dubbiin akkuma kan inni amma dubbachuu keenya deebisaa asli filis gabaabseen ani hin dheeressu. Akkamitti uummanni ni ilaalaree osoo deebii walii deebiftanuu bullee hayyee daqiiqaa Akka kanatti namni wal gaheellee dhimma jira. Namni wal gahe kun bar maslahaa takka isin ilaalu fi siifu karaa tatillee takka dubbatte illee dubbatte yoo maslahaa isin ilaala noo kara furmaata. Yaa. Furmaata yoo deemne hoo. Maal waati deebii walii deebisaa ooluun lola keessan hiriyoonni keessan hundi hin beekanii mani miidiyaallee hin beekaa. Maal jetta siifu yoo gara furmaatatti deemne hoo. Furmaata hoo isinii kaanoo. Oromoo. Asli. Ani yoo deebii amma hin deebisne nin baha. Miknyaatuuf dhugaan kiyya asirratti awwaalamaa jirti waan ta'eef gabaabseetaniin haasaa isaa caarraa isaatii meeqa akka kennitan anaallee naa kennaa mirgi dubartii haa kabajamu. Ani yeroo tokko qofa haasa'uu barbaada. Filiis asli. Inde. Ani carraa isinii kenna. Gaafa uummata isin jaalatu kana yaada rakkoon qabu. Ani asirrallee ooltanii bultan manni mana keessan. Akkas uummanni nu jaalata hawaasni ammootu dhugaa jiru beekuu qabu deebinee hin haasofnaa nuti argitan malsii walii deebisuun kenna eega bareeda ta'e nuti arilleen deebisaa fi isiillee naa deebistiin dhaggeeffattan jechuu isin marti. Seera miidiyaallee baadata seera mana murtii federaalaa cabsina filis. Ani isin lamaanuu isin jaalata filis walaa hamtuu keessan hin barbaadu warri indasii jechuudha. Dhimma ilmaan keenyaa nuu sirreessi malee Keeniyaa maaliif deemtaa hin jedheen si galee lakki aan Keeniyaa deemaa naan jedhe. Jennaan hayyee egaa Keeniyaa deemte gaaniifati maal walirraa qabnaan jedheen si galee maaliifi dhugaa jirtu an awwaaluu hin barbaadu. Ati egaa Keeniyaa deemuu barbaadde Keeniyaa ammootu waliin deemna naan hin jedhe kophaa kiyyan deemaa naan jedhe.
Keeniyaa ka waliin deemu situ natti hime malee isaa miti si galee. Jaartiin kee as jirti ilmaan kan kee as jiranii achi deemtee maal gootaan jedheen ani guyyaa tokko na hiiki jedhee hin beeku guyyaa tokko ammoo fuudhi jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu jedheen iyyuu hin beeku gonkuma ofuma isaatii jireenya kiyya dhuunfaa keessaa sillee ilmaan illee baasee jira naan jedhe mana ammoo tu'an ilmoo kiyyaan kakadha akka inni mana qabu jechuudha. Si jammar manguddoon yoo hojii dhabee amaan mana qaba jedhee deemee anaa ragaa naa ba'a ofii keetiifuyyuu ragaa baatee jirta akka fuute. Sigale miti ammoo ka inni maaliif siraa isa baatti illee hin himne naan jedhu siraa isa baatti hadhaa miti kan hin hime sigale hawaasa irratti wanni nan baasee fi dhimmi keenya dhimmi kiyyaaf dhimmi isaa hawaasa irratti dhumachuu qaba gaafa inni jireenya isaa keessaa na baasee baatii afur guutuu anan bar ani yoo hagam tokko isa zallame bar asli yoo hagam tokko isa balleesse hagam tokko yoo sagalee kiyya dhabe bar ilmaan isaa dubbisuu qaba bar mee amaan guyyaa tokko an ilmaan kana haammadhee ciisee beeka ilmaan kiyyaa guyyaa tokko mo koronaa dhaabee beeka yookaan xuunxoo jaraa dhiqee beeka jedhu guyyaa tokko yuutuubiidha jecha sunuu bara 2022 reefu argadde kaameraadhaaf jecha shaaworii seensisee sigalee xuunxoo isaanii dhiqe malee guyyaa tokko ilmaan kiyyaa wajjin ciisee jaartii Tolfama wajjin carraanuu kennitanu. seenee shaayii dhaabee fi jira haa jedhu. Carraanuu kennitanu. Dura laafsitanii siifanii. Hai. Maashaangulliitti lama walitti na qulumne nu. Wanni nuti afaan deeffachuu jedhee fuudhinaan jecha akkasii ilmaan kanarra Oromoonni kaleessas ilmaan kana aarsaa kaffalee mee guyyaa tokko amaana ijoollee kiyya shaaworii Doqonni keenya waladda akkaataan nuti nyaannu waladde hangaasana yaadachiifatu. Jara akkasitti wala warra deebitee kee maan guddummaa maali teenya nu. Siifannurraa nuti qabattamoo dhiifnee nagara kooti. Okay, 1 minute ayyaa daqiiqaa tokko. Wallahi fita. Wallahi. Nuti qabadhu yoo kabaja qabaanne. Waraabamuu malee waa tokko faayidaan qabu. Gaheen inni ilmoo isaatii godhe hin jiru. Oromoo nan miidhame ilmoon kan koo kaleessas kophaa kan koon guddisaa as taate. Ammoo yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himatte la'anni bu'aadha dhaga yoo hawaasa Oromootti himatte namni kun jireenya isaa keessaa na baasee jira. Waa dubbannaa dhiisii fanana siin jedhee dhiisi. Barakinaan fuula keetti naqa kanaan jedhan qabaasa. Barakinaan fuula keetti naqee fuula kan kee balleessa gabbaiti uummata Oromootti himadhu uummanni Oromoo homaa naan godhu kanaan jedhan. Ayyee dhageenyeerra kana sirrii deebi'aa tasila dhageeraan. Ayyee bakka asii dallannee jirru. Bishaan qabbanaa dhufi. Ahmad hin deebisi sabayyee. Waa dubbannu? Maali dubbadhu wannoo deebisi. Akkan jedhe dhaggeeffadhu Dr. Waa ijoollee kana namni jalqaba dhaqee qosoqqosee gadi baasee jedhe si har'a ga'aniiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amaanis ta'e siifanis ta'e elaa kunuun kan na waamee jedhe rakkoo irratti himaa ture siifanii dhugaadha wajjin beeloftee si jaan argeera. Kanneen ilaalaa turre amma dandeenye kan yeroo teenyes jechuudha. Har'a afaan damma dibanne yookiin dubbii taanaan ittiin galle. Kaleessas kanneen ilaalaa turre bakka rakkinaatti amma dandeenye jechuudha. Amma immoo jaraa miti nuyyuu gatiitti kaffallee ijoollee kanatti doktor bareechiti yaadu wayifansiin jedhe. Jaraa miti nuyyuutti kaffallee uummanni iyyuu gatiitti kaffaleera ijoollee kanatti. Dhugaa rabbi jechuudha. Amma ijoollee abbummaa. Ijoollee gatiinitti kafalamee hadha ga'ani asirratti ba'amee miidiyaa irratti doktor akkas sila bayyana bakka dubbatame miti erga gatiitti kafalanii hadha ga'aniin jedhan immoo amaan gaafa qobaasaa akkanitti jiraataa turre ati sin beekta ani nan beekaa walumaan beenna wanni dhokotu hin jiru jechuudha haaraa miti nu siifaniin illee akka ta'e miizee koo turte yeroo diyaasporaa wayii alaa buufadhu hin beekta miti doktor siifan kun miizee kooti gaafa sana. Diaspora Ingilizii irraa buufadhu san dhageesse yeroo sana wal beenne jechuudha yeroo namni jaram beenne wayii wal beenne durra jechuudha har'a immoo rabbii walitti jala dabale yeroo sana jireenya mataa keessanii bashannantanii jiraataa turtan erga wal buutanii immoo wal malee jettanii miila wal keessa baafattanii harka wal keessa baafattanii jiraataa turtan har'a immoo rabbiin ilmoo shan isinitti kenneera ijoollee kana jiraachuu barbaaddu moo jiraachuu barbaaddu xiyyaa qeellan jara kanarraa ani boo dhaggeeffadhu doktor. Ijoollee kanaaf qat jedhanii jiraatu moo hin jiraatan hin jiraatu yoo ta'e wal fuudhan hadha ga'an rabbi ijoollee shan
fuudheetti kennee bara namni ilmoo tokko yaa rabbi naa kenni jedhee Amaan inni rakkoo hoolaa qabu. deebisa qoya dhimma jaartii waan ta'eef booda dhumara seentanii. Sabriyyee amaan deebisi. Eshi. Bara namni hoolaa masgiidatti kennee zabbii kennee sangaa kennee yaa rabbi ilmoo tokko naa kenni ilmoon dhabe jedhee rabbiin kadhataa jiru. Rabbiin ilmoo 5 bakkatti kennee fi tokko irraa fudhatee 4 guddifatanii haddaan ga'anii ka'anii akkasitti gadi ba'anii akkana gooteetti goojjoo marqaatiin na tume akkasna godhe ani kabbalem gara gootiin hin fudhu doktoras dhiifa manaa godhin sammuun na dideraan dhageesse kaleessas dubbataan ture bakka ta'ettatti hin argine har'a sanuman dubbadha araaramanii dhageessa xiiqii dhiisanii ijoollee kana kaleessa doktor gaafa manni koo gubatu yaadatta gaafate maslaalii fiddee dhuftu mana lammaffaa san maalinan ture quba qabdamiti taa'ee kadhaa jaraarra ture birrii viizaa sana dhaggeeffadhu doktor dhageesse birrii viizaa sana jaraa kadhachuutti Laagaa manni gubatu geemii taphachiisaa turte osoo leencoo dabalitu manni ta'e gubate soba. geema xumureen siifaniin gastiina galfadee taa'araa manni gubate na jala Eshi. Hai. Eshi. gidduu sana wallaahi billaahi imma amaaniif imma haadha shanee abbaa shanee kanaafiyyi kaanaadaa kunoo yaadatti jirtidha kaanaadaa birrii funaanaa turre Nayyaaladha Maarqosfaa birrii walitti qabee waliin qabamee minaamin waadanuu jira. Uummannis agalatoomu ishii jedhee birrii kenne. Amma uummata kanas gaabbisiisuuf deemu ijoolleen kun. Kanaaf gaafa sana nama caalanii wayiin caalanii jenna miti kan namni waan qabu irraa waan guduunfate irraa kennaa ture doktor. Ijoollee kanaaf nuyyuu gatii amma kana kafallee jarri immoo haadhaaf abbaadha waan ijoolleen kun taatu hin beekamu. Si galee ammas ciniinnadhaati bucuu si nafe. Ijoollee kanatti baafadha. Siifan. Qiyaamaan gadi bu'ee jinniin gadi bu'ee dhugaa jirtu sitti makunoo doktora sitti guutu. Ati sayroorraa yoo amaanii jiraatin. Ooyi. Nan dubbadhaa dhiifama. Anaafasitti dhugaa kiyyana jala awwaaluu jirtanin dhugaa kiyyana jala. Wallaahi rabbina awwaalu wala fi wala hamaa Yaa dhugaa maana fi asitti dhugaa qabda ishii dhugaa qabda. Lakkii warra kaabaa. Amaanii naggeeffadhu siifan. Amaanii siifan. Kilmaa tokko arrabni koo hidhamu. Sitti namni wanti jedhu hin jiru haasa'ee geeffate inni bu'ee miti nagate. Hin deebi'a eenga bu'aa hin deebi'a amaan hin deebisa. Mucattii nama kabaje. Mucattii nama kabaje. Doktor. Mucattii usi. Dhaggeeffadha waan isinitti dhaggeessisu na dhaggeeffadha. Usi dura. Usi Nama ni kabaje mucattii. Siifan. Rabbii kennuu. Qorraafi bokkaa keessa hojii nagee gaafataa ture abbaa manaa keessa joote. Dhukkubarraa dhufe jechuudha. Doktor Asli waa tokkitti sitti himu yaada. Nama isinitti mul'anne nama dhufee ragaa isinii ba'e isin akkamitti irraa shaffanuu barbaaddan nama Waa'ee warratti galle waa'ee warratti galle. Waa'ee fuudhuu dhabuu sanii barbaadu. Obboleetti inshaallah fuudhee yoo jedhe hiree ijoollee kanaan laaltooti. Waa ijoollee dubbataa irra boodan taatee dibittee dhufte amaanitti gubaarii geessee si dhufti. Dhageessaa karaa biraatiin dhufte immoo tasgabbaa'ee na dhaggeeffadhu. Ana obboleessa keeti. Dhaggeeffadhu doktor. Waa'ee fuuchuu amaan siifanii ilaalaa. Amaan siifanii ilaalaa warra irratti fuudhe taanaani yeraasu guddaa inoon jedhan immoo ana yaada kooti barla. Dhageesse guddaa isaati. Mucaan kun immoo haati shanee kun ijoollee kanatti gatii kafalteetti. Ijoollee kanatti dhiisi. Ija rabbinaa kenneen kanan arge doktor. Mana hidhaatti deddeebitee isa siin ifatamaa anu dhaqee ifatamee doktor. Mucaan argee tokko wajjin dhaqee ilaalee ifatamee hagan dhaqee gaabbee dhaqee ilaaleeni amaaniin daalachaa'eenis gatii guddaa kafalan ijoollee kanaaf jedhu kun. Abbummaan amaan ijoollee kanaaf kafale guddaadha. Haadhummaan siifan silaa waa'inaadhaan dubbatamu. Waa'inaadhaa gonkumaa hin madaalamu amaanii walitti madaalu kan siifan. Erga hadha gaaniin jedhe waa tokko wayinsitti magaalaa. Doktor siifan ijoollee kana fudhattee gara Kaanaadaa deemtu hin jiru biyya Ijipti keessatti jala muriiti. Tokko qabadhu. Qabadhu. Amaanis immoo biyya Ijiptitti deebi'ee abuutu waan dubbadheen deema. Biyya Ijiptitti deebi'ee abadan wallaahi guyyaa lama hin jiraatu. Karchallee gala. Waan argine beenna kanaan dura. Eessaan isa galu eessaan. Amaan biyya Ijiptitti deebi'uu hin danda'u. Amma ashaaraan irraa ka'utti. Baaftuun jiru maa inni? Ijoollee kana dhamaasuu dhiisanii. Ijoollee kana of qabanii. Amaanis yoo fuudhe yaa siifu dhaggeeffadha. Yoo fuudhe dantaa isaati jedhiiti. Ciniinnattee adda keessa ijoollee keetiif. Ijoolleen kee kun ijoollee qalbii miti. Ijoollee namni bakkeetti hawwudha. Erga haadhummaadhaan gatii kanatti kafalte ijoolleen kee kun gara Kaanaadaatti achi baanu babaaleen babooleem. Birrii ispoonsaraa sana yoo jala jiraatte Abdul uummata Oromoo irratti asitti kenne kunoo Dr. Asliin ni jira. Siifanitti sin kennamu.
amaanitti hin kennamu. Yoo ijoolleen kun hin baane wallaahi billaahi tillaahi seeraanis ummata irrattis isin hin gaafadha jechuudha. Maallaqni kun maallaqa uummanni Oromoo ispoonsaraa kennedha. Lasii mana eessatti ijoolleen itti nabaatu. Yoo abbaanii faatu wal xiiqii walii qabanii boqolan bisuu barbaadan ijoolleen itti nabaatu birriin siifan itti kennamu hin jiru. Birriin sun mormanne itti malee birriin amaan itti kennamu hin jiru. Kan ijoollee daa'immaniiti. As raggichee dhagaachuwallo. Anatu ijoolleen birrii amma rakkoo jiru maal beektamu bee lola jaraa argineemi ijoolleen kun ijoollee Oromootimi hawaasa kana bira dhaabateemi sigalee miti hawaasa kana bira dhaabateemi faayiliin amaan irra jira ijoolleen as jirti birrii hin kennan ijoolleen birrii hin kennitu yeroo lama gaafatamee bar birriin ka ijoolleetii amaan illee fullee waa irraa qabu jeeri fakkeenyaaf gisee isaa walolan amma akkamitti mee warri waa'ee ispoonsaraa kana keessa beekan ijoollee Oromoo tana haadha abbaa irratti wal dhaban kana akkamitti as keessaa baafna dhageettanii dubbiin kana waan dhageettan kana ijoollee tana akkamitti as keessaa baafanne ispoonsara okeen gad deebi'e faayila kana akkamitti addaan baasanii achi baasuu hin danda'ama waan kana irratti nu gargaara yoo waan bitan san illee ammuhaami moo maal jedhanii waan san illee bitanii jala deemuu taate waan kana irratti akkam godha mee yaada nu kenna ishee awwaallee durraa dubbii kana keessa beekanii kanuma malee koo birriin deebi'a miti. Mi'uutira jirtu. Kay Dr. Asli yaadamu atamma qabatte qabaddenis. Yoo ijoolleen bahu ijoollee kana hiree jaraan gubnu gatii barbaachisu uummanni ammas hin godha kaleessa gargaaraa ture. Ijoolleen akkamitti baatii irratti mari'achiise obboleessa koo anasiin jedhe. Lamman jaraayyuu erga jarri waa'ee ijoollee jaraa wallaalanii gatii ijoollee kanaa baasan dagatanii nummoo gatiitti kafallee dagannu gatii ta'eef waa'ee ijoolleetii yaadan lakkii xiiqii waliin qabnee jirra as gorrachi gorra yoo jedhame haga mootummaan ijoollee kana harkaa fudhachuu goona nagaatti. Mubeen illee na arrabsu akkasitti dhugaa kiyya dubbachuu osoo hin taane na arrabsu. Wallaahi laatiin na arrabsu jira malee. Mee takka mee waa dhageeffatu illee bara dhufillee dhageeffadhu. Amma dhimmi kun kararra zikaaya dhageeffadhu kararra zikaaya dhimmi dhimma keetiimi na dhageeffadhu karama simaafi hin dubbatta sabboon afaan takka qofa na dhageeffadhu hin dubbatta dhageeffadhu dhimmichi na laalsiifu akkami nuti karaa kamiin lallabeeyta dhimmi akkuma billoo asitti bisan dhimma keeti miti nu yaachisaa jiru dhimma amaanillee miti isin lamaan feetan araarama feetan hin araaramina dantaa keessani ilma sabiyyii maleekaa waan beeyne zambii hin qabne isin lamaan jiddutti dararamaa jirtuu kana nu yaachisanu sigalee ati miidhamte amaan miidhe siifun miidhee keessa jiru nuti ilmaan keessan kana erga inni biyya gale deebuu ergan barbaanne ati erga Keeniyaa deemuu hin barbaanne fedhu haa fuudhuu fedhu haa dhiisu ijoollee tun ati haadha ijoolleeti dhimmi ijoollee kee kanaaf dhimmi kee kun akkam tayuu qabaadha malee dhugallee yoo qabaatte dhugaa qabda masin jedhama inni biyya jira akka inni jedhu mana haadha isaa jira sitti ilmaan wajjin rakkataa jira jechuudha dhugaa qabda sitti balleessee siin jenne profaayilii si kayanna giddeellashim aizosh ayaachiraan dhiqishisu. Asli laal Keeniyaa dhimma jettan kana siigalee akkuma sittime abbaan ijoollee kiyyaa Keeniyaa deemne jedhee dhimmi inni naan mari'ate tokko hin jiru. Dhugaa jirtu yeroo jalqabaa innillee isinitti himee jira. Itti bilbilanii itti haasa'anii jennaan ganaa haasaa keessa lallaaq. Ganaa ka isin aarsaa abbaan kafalee jira jettanu ani intala Oromoo ta'ee ilmaan 5 siigalee maatsanii kiyya keessa ka sibiilli jiru. Abbaan guyyaa tokko haammatee hin ciise osoo isin hin jedhu jechuun. Abbaan guyyaa tokko haammatee hin ciisne bara kiinaa fuula keetti naqa osoo naan jedhu waggaa meeqan obse kanan isin hin jedhu. Aarsaa adummaa hin kaffalle naan jettanii nama guyyaa tokko nama bar guyyaa tokko ilmoo isaati. Xuuntoo hin dhiine isin hin jechuu jira. Haqa maalii naa dubbachuu jirtan isin. Nama isin dhufee fuudhee jira isin hin jedhu. Haqa maalii naa dubbattan isin. Akkana haqni dubartii. Afaan isaatiin bar nama guyyaa tokko ilmoo kiyya haammatee ciisee hin beene nama guyyaa tokko ilmoo kiyya naan nyaachifne jedhee isinii himuu jira. Haqa maalii naa dubbattanire innuu ragaa isinii bahe walumaa galatti sagalee kana dhaggeeffadha. Yoo sagalee amma bara siifu.
Siifu dhaggeeffadhu siifu. Na dhagahi. Mi'uusi godhee dhagahi. Nuti amma barka barbaa. Eshi ati miidhamte. Ummanni illee argaara. Nullee hin argina eshi. Ati dubartiidha. Dubartiin miidhamtuudha. Dhugaadha. Ilmaan shankaratti baatte dhugaadha. Egereen ilmaan keetii kun maali? Ummanni kun yoo irratti si mari'atee furmaata si kenne wayyu. Jaarsaaf jaartii waan baay'ee waliin jedhan oolanii. Ilmaan walirraan cabsitu. Waliin ajjeeftu. Jaarsi jaartirratti fuudhuun waltumuun walloluun siif amaanin haarawa bahe. Akkasii shee awwal mo'een kun kan maqaaf maddeen jedhu dubbii kana jalqabarraa keessa beeytanii shee awwal manaa biraati kun. Shee awwal hin fakkaatu. Shee awwal miti. Shee awwal mo'een kan maddeen jedhu kun. Shee awwal miti sorry. Dogoggoraan. Jalqabarraa keessa beeytanii boona fi jeneraal naagalchi jettee jeneraal waan kana akkam goonamee kunoo dhageettanii dubbii hunda maal godhuu furmaata irraa isinii kennama warra mana keessa jiru wal jala jiru. Yaa asli wanni ulfaata agara lachiyyuu dubbii dhageenyee jirra waan gara maraa jiru kana hunda irraa dhimma amaan fuudhee yookaan siifuun akkas taatee duntaane ilmoon namaa ilmoo namni ilmoo qabu dhugaa takkarra dhaabatee wanni dubbachuu barbaachisu ijoollee kanaaf furmaanni bu'uu qaba karaa kamiinuu ispoonsarri sun maqaa isaa irraa yookaan gara maqaa isiitti jijjiiramee mucayyoon tun fuutee ijoollee kana achi keessaa bahuudha malee amaaniin wal atafarra yoo qaban uuma bada malee wanni sirraa tokko hin jiru. Kanaaf warri ispoonsara kana qabee fi karaa xabaqaatiin illee ta'ee karaa kamiinuu akkaataa itti hordofaa fi jiran ummanni kun hordofee fi mucayyoon ijoollee qabattee bayu amma yoo rabbi laafiseef karaa itti aanjeheen ijoollee isaatitti deebi'u yoo ijoollee isaatitti hin deebi'u lakka akkuma jedhu yookaan fuudheetiniin niitii qabaate sun nun galchu nuti dhimma nama lamaa keessa galle dhimma dhiirsaa nuti keessa gallee sanii fi tanat deebi tana dhiisi sanit deebi waan jennu hin qabnu. Wanni godhamuu qabu furmaanni daa'imman tana qofa godhu daa'imman tun rakkoo kana keessaa bahu karaa kamiinuu taanaan warri ispoonsara qabeef warri mallayni harka jiru karaa itti jijjiiramuun danda'a yoo ta'e jijjiiranii fi furmaata buusuu fi qofa malee isiillee nama isa himattee innillee isii himatee himannaan jara lamaanii bu'aa takka hin qabu. Har'a yoo nu walitti araarsine burganama walitti deebi'a ummanni kun. Sigala namni takka mana keessa shayxaanni takka seennaan lamuu wanni tasaakkawu hin jiru dhugaa walitti himna. Kanaaf kirikkirii jarri lamaan illikii wal qabatan garasii garanaa dhagaa walitti darbuu dhiisanii furmaata ilmaan yaadu ilmaan takkaa miti ilmaan afurii fuutee illee biyyatti deebitee jireenyi biyyatti ilmaan jarri jiraatanillee ulfaataadha. Tarii karaa Keeniyaallee deeme yoo yanii mucayyoo tana taaribaan ganaa karaa Keeniyaa deemuun ulfaataadha. Sigalee haala danda'amuun karaa ispoonsaraatiin sirreessanii fi achi keessaa baafuudha jedhanii gama kiyyaanii carraa namoota birooti dabarsi hiluun faallee as keessa jiran boonaan faallee namni yaada. Tartiib waan carraa isinii dabsa Abbaa Abdallaa gaggabaabsa dhumtanii as keessatti taa'umsa. Amma asirratti wanidha irratti dubbatuu qabdan jalqaba. Mallayni isin guurtan kan ispoonsaraan naqameef akkasumatti jira. Okeen deebi'ee jira. Rakkoon jiru jaraan wallolee faayila isaatirra jiran. Waan kana warri biyya faranjii jirtan warri waa'ee ispoonsaraa beeytan gidoo jaarsaaf jaartiin namni faayila tokkorra jiru wal dhabe akkitti akka faayila addaan baasanii ka deemuu barbaadurra kaayan waan san irratti akkitti nu gargaartanii fi akkam akka ta'uu qaburratti akka jedhu nu kennitan barbaada. Warri ispoonsara godheefillee ijoollee bakka ta'e ijoolleen akka ijoollee Oromoo akka ta'e namni hunduu ifa galaadha hin beeka akkuma keessan kana jechuudhumaa fi Abbaa Abdallaa itti fufu. Salaamu alaikum. Dubbiin haftee fi miti haftu dubbatan jedhanii isinuu nu dura dubbattaniirtanii mucayyoo horta siifuu rabbi obsa si haa kennu namni 25 kun siif jecha as taa'u jira. Dura tasgabbaayii rabbiin si haa kennu. Wanni biraa wanni ani irraa dubbadhu waa'ee hiree kana waa'een hiree takka eega galchan keeziin maqaa amaaniitiin eega galfame. Anillee biyyuma baqataa keessatti guddadhe amata 20 wayi keessa jira. Maqaa saniin hin ta'u. Yoo achirraa gara Keenyaa kanaayyuu dhuftee waliin dhufanii yoo waliin jiraatanii asirraa godhanii malee eega inni
dura maqaa isaatiin gale wanni amma achi faranjii tanallee faranjiin akka waan jettu beektanii namni hundinuu inni dhaqee jira na fakkaate biyya faranjii warri deemellee kijiba ni kijibda kijiba dhugaa fakkaatu kijibisiin jedhanii bar namni kun yoo amrii ta'e jedhee waraqata itti tolchanii deessa tafkeetii itti tolchanii wajja baasan malee akkanaan tunillee daa'imman tanallee hidhaa taati. Kanaaf akkuma warri na duraa dubbate jedhe fuudhinsa amaani achitti dhiisa daa'imman tana akka wanna ta'aniif akka hireen tun daa'imman tana haa taatu hiree jarree rabbi isaanii haa tolchu karaa rabbi tolcheefi jira. Gara keenyaa kanaanillee yoo yaalaniif baay'ee bareeda ture jedha. Kanaafuu suuta tasgabbaa yoo lolte wanni daa'imman tanallee ta'u hin jiru siillee ta'u hin jiru. Nama kanallee dhaga'i nama gurdaa kanallee dhaga'i tanuma dubbadhaa. Nama nin boojet galatooma sinii galee wanni isin tasgabbaa'inaan jettanii wanni isin gahee haadhummaa fi gahee abbummaa hin baanne jettanii isarraa yaada fudhattanii dhimma anarratti ilmoon kan jirtu narka ilmaan kana kaleellee hadhallee homaan an gargaarre osoo isin hin jedhu wanni nan tasgabbaa'u maal dhiiga ilmaan kiyyaa naa laalaa isin hin jedhaa dhiiga kiyya naa laalaa isin hin jechuu jira kamiyan aarsaan ilmoo kiyyaan kaffale anatu ittiin arrafame bar anatu ittiin xiqqaate bar eenyuun aarsaan kaffale siin jedhe siifan Siifu aarsaan kaffale yoo siin jedhe sina maal taate eenyuun aarsaan kaffale siin jedhe asitila bu'ana bar isin bar jaartii keessa eenyuun aarsaan kaffale siin jedhe aarsaan kaffale eenyuun siin jedhe Siifu yaa aarsaan kaffale yoo siin jedhe eenyuun siin jedhe siifan kafalan isaan nala koytanii bar ana cinaacha sibiilaati ciisaa ilmaan ayyeen ilma anatu jedhe si qofatu aarsaa kafale amaanin kaffalle amma ijoollee kana fuute ba'uu dandeessaa siin hin kaffalle kana amaan waa tokkoon kaffalle ishi waan kaffalle ati inni kaffalle fuute ba'uu dandeessaa ilmoo isaa gatee Itoophiyaa keessa ta'a namni aarsaa kaffale sana ishi kaffalle jenne dhaggeeffadhu siifan namani qooda leencaan sii kenne an qooda leencaan sii kenne kanaadhaan dubbatamu kanaadhaan dubbatamu jedhe bargalanni guddaadha jechuun siifu faallama afaan akka waan ani isa zallame yookaan ani isa miidheetti jechuudha. Ilmaan afurii. Waa'ee ilmii keessanii irraa dubbataa hin jirru waa'ee ijoollee ati yoo ta'e qaqamsitee nyaattee dhugee waa tokko iyyuu soba qabu isas yoo ta'e qaqamsee nyaattee dhugeera dhugaa walittiin bakka dhugaa geenyeerra ergasii ushururuu siniin jedha siinis amaaniinis amma bakka dhugaa jirra. Aarsaa kafalteetta qooda leencaa kafalti haati silumayyuu ilmoon jibbitu haati maraatuun akkatti qaba wallaalti malee ilmoo sirra raattee deemtu argee jogootiin aarsaa kafalteetta. Aarsaa kafalte kana bakkaan ga'uu barbaadde yoo ta'e ijoollee keeti amma uummata irratti hiree ijoollee keeti murteessi lakkii murteessu yoo jette immoo aarsaan isin ijoollee kana kafaltan tokko kan jirattan fudhaan akka barke harrala harrala aarii kana irra taa'iti anammoo walumaa galattu yoonni an barbaadu keezii ilmaan kiyyaa kaleessa ta'ee sarras ta'e soonni nan isinitti himachaa jiru keezii ilmaan kiyyaa kana haala naasirreessitan naa mijeessa kaan haqa kiyyaa karaan sirriin kana siifu laal karaan sirriin kana kanu barbaannu amma nu ka barbaannu amaanaaduu haafannifamu osoo hin taane maalidha kaleellee bar wanni ani isiniin jedhe dhimma ilmaan kiyyaa keezii ilmaan kiyyaa naa laalaa waraqaa ilmaan kiyyaa wanni an kaleellee arrallee dubbadhe kana abbaan waliin hin miidhamne aarsaa hin kafalle ka jettan kana rabbillee anillee hin beeka akka aarsaa ofiillee innillee an kafale ana ka ilmaan kiyya aarsaa kaffale malee isaa miti namni ilmoo ofiiti aarsaa kaffale bar yaa tokko cinaacha gaarii hin dhiisuu bar haadha kasiifuu yaati haadha baddi qaba haadha kasiifuu koo haadhuma hunda ati yoo aarsaan kaffalle eenyu kaffalare hunduma keenya gatame ani seenaa koo tusitti lafarra gangalattee boossaa mucaa haadhi koo rarraafattee bakka keessa deemaa turte nutti hin kaasin kaamadaa keenya ati kati yoo kaffale eenyu kaffalare waan inni haasa'u jiru soba indee soba waa'ee amaan nutti illee isin jenna amma waa'ee amaan nurraa dhaabi wuma kuma amaan nutti waamina amma isaatti kanatti bishaan burcuqqoo hir'ateeti bishaan burcuqqoo keessaa yoo hir'ate yoo kabirii waraabdeetti guutte malee hin guuttamu ka isaa amma waan hir'ate waan hir'uu guutuuf hin xaarii haala ijoollee biyya san ifa maaniyaa walumaa galattu dhimma ilmaan kiyyaa bakka naa qabsiisaa yoo isin ishi bakka siifan nuti qabannuti doktor amma dubbii yeroo biyyatti gootu doktor Abdulli yookiin community Canada keessaa dhimmicha qabee jiru keessaa nu galchiiti sirreessuu danda'u gara siifuutti yoo ta'e amaana ta'u ijoolleen guddattee abbaa koo jetti boru amaan Itoophiyaa ta'uun jedhan bakka amaan bu'ee amaanuun finna
tidawwalla isiin fuutee deemuu hin dandeessi qobaasi kana nama barbaada doktor fagoonna qinana siin jedhe nama fidi bakka kanarraa dubbadhu Abbaa Uyyuu faamiliidhaa jara wajjin Mubarak irraa dikee karma maslahaa bareedan dubba akka nuti ammallee kaasii wal geenneef akkuma Mubarakis jette akkuma Aslilleen jedhe dhimma ilmaan tanaati malee haqa namaa muruuf dhugaa walii godhuuf walitti araarsuuf miti. Ijoollee kana waggaa dheeraa jaarsummaa waggaa dheeraa wajjiteenee jirra dhimma isaanii dhimma guddaa hin godhina dhimma isaanii fedhan walitti araaraman fedhan akka fedhan wal haa godhan. Dhimmi nurti rakkanneetiin asittis haga ammaatitti dhufneetiin as ta'aa jirru dhimma ilmaan tanaati. Gabbaanee yoo laallu ilmaan tana garaa nu nyaata. Isillee waan kophaa guddisuu hin dandeenyeef muciyyoo tana ganama wala garraanis ilmooti xiyya qabadhee hogguu deemu. Ijoollee afur rarraafteetiin mana barumsaa guyyaarraa deemti qabbana kana keessa. Ni beeyna nu marti kennaa jireenya kaayiroo tana likki beeyna. Nuti kophaa ofii namni ilmoo takka guddisuu dadhabeeti wajji dhifaajuu jira. Kanaaf cinqamnee rakkanneeti waan kana bira dhufne malee dhimma amaanii fi dhimma si fuudhaa dhimma guddaa ta'ee ajandaa guddaa ta'eeti miti. Jaarsaa fi jaartiin walloluu waan jiruuti. Adda bahuu waan jiruuti yoo deemsallee taate haati ilmaan sagaliitu hin deemti. Garuu ijoolleen tun biyya baqaa keessatti hin rakkatinii ka hirriba nu dhorkee asirra dhaabanneetiin nama fuuldura dhaabannu ka hirriba nu dhorke waa'ee dhimma ijoollee tanaati. Ta itti aantu mubee hin beeytaatillee numarti kennayyuu informeeshina waa'ee Kanaadaa kanallee quba qabna. Bakki rakkoo itti taate maali? Kanaadaa maqaa amaaniin gale. Dhimma iimeelirree ajandaan godhina. Iimeeliin rakkoon qabu. Namni tokko istaatasiin isaa ji'a jaha keessatti jijjiiramuu danda'a akka seera hin beeytanii akka seera immigireeshinaatitti. Namni tokko fakkeenyaaf ka fuudhee yoo taate daayivoorsi godhuu hin danda'a. Meeriid keeziin naqatee daayivoorsii ta'uu hin danda'a. Sigalee silkii isaa jijjiiratuu hin danda'a. Iimeelii isaa jijjiiratuu hin danda'a. Iimeelii amaan bira jiraate sifuu bira jiraate sun dhimmi iimeelii ajandaa hin ta'in. Iimeeliin abbaa ispoonsara naqeeftu deemee adreesa isaanii jijjiiratanii jiranii jedheetiin galcha. Okay? Bakki xiqqoo itti rakkoo taate bakka waraqaa amaaniin gale kana. Dhimma kanallee sirreessuun hin danda'ama. Jarana dhimma kana looyarallee qaxaranii fi godhuun hin danda'ama. Inni lammaffaa akka haarawaatitti naquuf sa'a kanatti Kaanaadaan akka haarawaatitti carraan namaa kennitu dhiphaa waan taateef dhimma duraanii sanirratti namoota Kaanaadaa jiran warra community san gaafatanii akkaataa isiin itti sirraa'uu dandeettu akkaataan faayilli kun itti sirraa'uu danda'u kanarratti haasayanii gabaabsuudha. Wanni biraa hin jiru. Sigalee taafte immoo wanni takkitti hin jirtu maali? Hanga dandeenyu muciyyoon tun kophaa ilmoo tana guddisaa dandeetti waan dandeenyen bira dhaabatu. Tanuma wanni galatoomaa baawju ani waa tokko isinitti barbaada baawju innis maa inni waa laman fakkeenya isinii kaa baawju na gargaartu siifanii hadda inaarte jirtu waan ta'eef an keessaan naan fadha jedheetani yoo cubbuu isiidhaa dubbadhe immoo ilmoon jaalladhu qaba gati deebi boru amma wannoo goona taraa takka mucaa mallatteessee galcheef isinii affeera ka mallayni bira jiru ka mallatteesseef ka Kanaadaa Zaakii jechuun hiriyya majaraati. Nugachi amasitti waan amasitti maa abbaa hojii siifuu dabalatee warra kan yeroo jirtanu waa lama sinitti maa mudannoo tokko ati mana kiyya wallollee Zaakii barreessi kasiin jedhe dhageeffadhaa Zaakii daa'ima bulattee addaan baane. No, Zaki miti kan itti gashuu qabdu. Gonkumaa Zaki dhimma kiyyarraa naasa'u. Abdul Malik malee Zaki Abdul Malik namni ni biritti kenne doktor. Namni mala teessee galche. Amma doktor jaraachirra oi sifan. Warra achirra doktor warra kan yeroo kanatu jette gaarii maaliif beektaa? Warri kan yeroo kuni dhageeffadhu doktor.